Ashama harka fulee hordoftoonni Abduu mobile appii jarjirtan hundi keessanuu baga jiraattan baga deebiidhaan gara channel kiyyaa dhuftan warra jalqabaa dhuftan yoo jiraattan Abduun jedhama Abduu mobile appii subscribe godhaa maatii keenyatti dabalamaan isiniin jedha. Arramee gaafii hedduun keessan nagaafattan akkasuma kan dhuunfaadhaan nagaafattan waa'ee YouTuberoota haareyaa akkasuma ammallee namoota YouTube hojjechuu barbaadan keessattuu warroonni gartee YouTuberoonni haareyni subscribein maaliif irraa nu jalaa hir'ata watch time maaliif irraa YouTube akkamitti nuuf guddata YouTube guddataa jira guddachuu isaa kan beeynuun fakkeenyaaf yoo yeroo hagamitti dafee guddateedha wantoota kanneen wal qabatee waan ofii keessa as dabarre waa'ee kana irratti hedduminaan kan isin nagaafattan keessaa haga tokko bifa barumsa ta'uudhaan nama hundaaf akka ta'utti asirratti qabadhee isiniif dhufe jechuudha. Haga dhumaatitti na hordofaan isiniin jedha. Inni biraa warroonni gartee YouTube akkamitti banachuu barbaanna warra jettan hedduun keessan jechuudha. Akkaataa itti banamu amma dura isin barsiisee jira. Yoo saniin isiniin galin YouTube beeki ammatti banuudhaaf wanni addaa wanni si barbaachisu hin jiru. Emaila keessaa qabdu jechuudha. Emaila banachuu ni beektan jedheeti yaada. Emaila banachuu beektee eega kara YouTube'itti as fiddee viidiyoo maxxansuu ni dandeessa. Omara kun qabu maqaa qofa jechuudha. Akka achirratti kagartee maqaa YouTube moggaafachuu barbaadu san qofa moggaaftee itti fufuu ni dandeessa kanumaan jechuudha. Haga subscribein isaa kuma dabrutti AdSense banuu waan hin dandeenyee fi seera haaraa bar 2020 booda jechuudha. Wanni sun kan eegale kanuma YouTube kanuma amma ittiin jirtu kana jechuudha. Kanuma amma keessaa qabdu emailuma kana naaf ta'a baasordiin isaa bareedaadha jettee yoo itti amante isuma kanaan itti fufi gaafa gartee subscribein kee kuma gahee watch time kee kuma 4 gahee booda baniinsi waa'ee AdSense achi booda jechuudha. Kanaafuu YouTube waan addaati miti amma kanuma harkaa qabdu kanaan viidiyoo maxxansuu ni dandeessa jechuudha. Yeroo biraa immoo karaa Google Chrome itti numaan ifaajina asumaan kanumaan itti fufaa isin jechuu barbaada. Yeroo biraa immoo waa'ee kana irratti viidiyoo biraa isiniif hojjedha. Tole hayyee jalqaba irra kan eegallu YouTube maaliif subscribe nu jalaa irraa hir'isaa watch time maaliif hir'isaadha. Hedduun keessan akkuma ni beektan jedheeti yaada. Warri YouTube kuni waan qulqulluu qofa barbaada. Waan qulqulluu yeroo isiniin jedhu fakkeenyaaf amma namni yeroo warraan tana waan amma maamila sii ta'e maamila naa ta'e waan jedhu kana jechuudha. Hedduminaan amma deemamoonni akkasii jechuudha. Maamila sii ta'e maamila naa ta'e subscribe sii godhe subscribe naa godhii kana jechuudha. Yeroo hedduu warra YouTube irratti hin godhina isiniin jechuu kiyyaa miti. Nuti hundinuu akkasuma godhaa turre gaafa durii gaafa haaraa jechuudha. Godha garuu hedduminaan san qofa irratti hundaa'uu hin qabdan jechuudha. Maal seetanii fakkeenyaaf warri YouTube maal laala namni subscribe sii godhe kun si laala ka jedhu laalanii jechuudha. Wanni hundi isaan harka jira community YouTube namni subscribe sii godhe kun fakkeenyaaf viidiyoo ati gallakkifte yoo daqiiqaa 10 ta'e yoo xiqqaate daqiiqaa 3 illee yoo ta'u namni si laaluu qabaa jechuudha. Kanaafuu yeroo hedduu fakkeenyaaf subscribe sii godhe na godhe subscribe sii godhe na godhe waan jedhu subscribe faayidaa hin qabne jechuudha. Isiniif galaami fakkeenyaaf anummaan accountii diidam yookiin ammoo emaila diidam banadhee yoo diidamaniin subscribe godhee lafa kaahee warri YouTube hin beekaa jechuudha. Maal ta'uu beekaa namni kun si hordofaa hin jiru ka jedhu jechuudha. Yeroo garii amma emailumayyuu namaaf ergan jechuudha. Email erganii maal godhanii subscribe hagana sirraa hir'ifnee jirra waan si fayyannee fi kan jedhudha. Namni si subscribe si godhe kun si hordofaa jira kan jedhu laala waan ta'eef wanni akkasii sun isin miidhaa jechuu kiyya. Kanaafuu duuba furmaanni kana maalinni viidiyoo bareeda tokko yoo hojjettanii viidiyoo tokkochaan subscribe hedduu argachuu dandeessan. Fakkeenyaaf namni tokko viidiyoo bareeda tokko yoo arge channel sanii osoo atuyyuu jechuu ni baatte sababa achirratti wanni viidiyoo sun itti bareedeef jecha subscribe si godhaa jechuudha. Kanaafuu subscribe wanni hir'isu warri YouTube karaa kanaan hir'isuu danda'an subscribe faayidaa siif hin qabne jedhanii hir'isu jechuudha. Kanaafuu subscribe si godhe na godhe maamila si ta'e naaf ta'e waan jedhu kana hedduu isaan biratti jaalatama miti. Comment irrattis ta'e karaa barbaadeenu inni biraa kan faayidaa qabu link isaa Facebook irra share godhachuu gruppiilee garagaraa keessatti kaayachuu gruppiilee si fayyadamu ta'e gruppiin hedduu waan akkasii hin hayyamu ta'a. Kanneen sirriidha. Telegram yoo qabaatte Telegram keetti irratti maxxansuu nama ijaaratte jechuudha. Wantoota akkana kanneen irra yoo goota wayya siif tahee naaf taheen kuni hedduu haga sunda jaalatamaa miti jechuudha. Namni kun silaalutti jira ka jedhu laala waan ta'eef inni bira YouTube akkamitti nama guddataadha haga subscribe kee kuma gahutti akkanuma namni cuftinuu suuta deema jechuudha. Dafee hin guddatu obsumaa jechuudha. Haa ta'uti yeroo subscribing kee kuma gahee jedhee booda dafee deemuu qaba.
hin guddata kan jennu jechuudha faallaa kanaatiin. Subscribing kee eega kuma bira ol dabre sistema keessallee ni seenaa achi booda warra YouTube's viidiyoo ati hedduminaan akkaataa ati irratti maxxansituuni nama biratti ni mul'ata waan ta'eef viidiyoo ati maxxansitu yoo bareeda ta'e guddataa jira kan jennu akkamittiidha kan isin warri nagaafattan jechuudha warri nagaafattan asumaan jechuudha. Subscribing kee kuma ol yeroo dabre dafee deemuu qaba namni hedduun siif arguu qaba subscribe illee dabaluu qaba jechuudha. Yoo cal jedhee eega kuma bira dabrellee achuma taa'e jechuudha. Eega subscribing kee kuma bira dabrellee yoo subscribing kee baatirraa baatitti siif dabalaa hin jiraanne tari YouTube sun guddataa hin jiru ta'a jechuudha. Akka guddataa jira jennu hagamitti ina jedhudha. Inni biraa tokko gaafiin ijoon jechuudha. Kan namoonni hedduun nagaafattanii subscribe fakkeenyaa fi watch time 4,000 subscribe 1,000 takka gadi namaa lakkisuuf akka mallaqa namaa kafalu godhuudhaa fi haga waggaa tokkooti kan warri YouTube jedhullee namni barsiisullee waggaa takkatti hagaan guutuu qabdaadha kan jedhu achi booda hoo maal ta'a YouTube sanni gubatanii dhiifna waan jedhu hedduminaan namni hedduun nagaafattanii homaa rakkoon qabu. Waggaa takkatti subscribe 1,000 takka guutuu fi watch time waggaa takkatti guutuu jechuun waggaa takka keessatti ulaagaa hagana guutiidha kan jedhudha malee YouTube sanni bada yookiin ammoo achi booda dhiisi jechuu miti. Homaa rakkoon qabu waggaa 2 saa ta'u 3 saa ta'u itti fufi rakkoon qabu. Garuu maalinni waggaa takka keessatti subscribe 1,000 takka miti achi olu argachuu dandeessa. Viidiyoo akkuma reefu sin jedhe viidiyoo tokkocha bareedaa yoo hojjatte dhugaa dubbachuu viidiyoo tokko irratti subscribe 1,000 takka argachuu ni dandeessanii jechuudha. Keessattuu subscribing waan ati hojjettu suni nama biratti fudhatame taanaan waggaa tokko miti baatii 4-5 caalalee sittiin fudhatu jechuudha. Kanaafuu garuu homaa rakkoon qabu yoo waggaarraa namni tokko maka jidduu dhiisee faa itti deebi'utu jiraami homaa rakkoon qabu jechuudha. San hagasitti guutiidha malee homaa rakkoon qabu san akkasumatti itti fuftan isiniin jechuu barbaadetti waan kanatti namoota hedduutu gaafata itti fufaa achumaan rakkoon qabu jechuudha. Inni biraa fakkeenyaa fi namoonni hedduun ammoo YouTube keeyya kanas linkii isa share nu godhiidha. Waa'ee share kanarratti haga aganaa danda'ameen karaa haala mijeessuutti jira. Nama kana hundaaf wanta godhuu danda'u garuu haa ta'uti keessa carraa yeroo bira description jala yookaan haala mijeessee anatu viidiyoodhaan ol bahee dubbataa jechuudha. Akkaataa share isinitti godhu namoota hedduutu nagaafattan share isiniif hin godha rakkoon qabu. Yoo xiqqaate description jala yoo isiniif kaa'ee jechuudha. Nama viidiyoo isaa qofa hojjetaa jiru yoo ta'eera jechuudha. Inni biraa ammoo fakkeenyaa fi viidiyoo namaa yoo maxxanse yoo namni nan himatin yoo warra YouTube's koppii narratti ergi rakkoo ni qaba akka ajaa'ibaatti rakkoo qaba. Warra YouTube viidiyoo nama kanarratti waa hedduutu jira. Inni tokko kan koppii yeroo masaan isinitti erguudha. Inni kaan ammoo kan abbaan isinitti erguudha. Tarii abbaanis taa'ee gaafa ati viidiyoo 5 fuutee keessaa viidiyoo 3 irratti erge chaanaalli kee ni gubata. Achumatti dhaabbata jechuudha. Inni tokko ammoo namni si himatuu baatu yoo jechuudha waan namni si dura maxxanse fakkeenyaaf amma kanuma namoonni adda addaa Facebook irratti live yaada isaanii dabarfatan kan YouTube hin qabne hin jiraami namni hedduu fuudha waan ta'eef gaafa gartee subscribing kee kuma bira ol dabre watch timing kee si guute ati monetize godhuu barbaaddu AdSense gaafa bante jechuudha sin hayyaman jechuudha. Duplicate waan jedhamutu jira fakkeenyaaf dhiheenya kanallee message bara 2020 takka kanallee dhufeeti jira jechuudha. Waa'ee kanarratti viidiyoo nama hin hayyamamu kan jedhu jechuudha. Kanaafuu namni si himachuu baatu viidiyoo nama sirrii biti jechuudha. Waan keessan irratti xiyyeeffachuu qabdan. Inni biraa immoo tokko dogongora yuutubaroonni haareyni godhan jechuudha. Yoo liif haasayaa jiraattee jalaan viidiyoo itti banachuudha akka fakkeenyaaf Facebook irraa tokko jechuudha. Hagasii sirba baluu kanaan waan jedhu jechuudha. Gonkuma wanni akkasiin ta'u hatta televiziyoonni si biraa yoo taphataa jiraate ta'e yoo muuziqaan achi keessaa dubbate muuziqaan hedduun copyright qaba jechuudha. Kanaafuu wanni tokkolleen si bira hatta ollaa keetii yoo muuziqaan taphataa jiraate ollaa keetii muuziqaan biraa yoo taphataa jiraate copyright sirra ta'uu danda'a jechuudha. Dhorkaadha. Audio tokkollee hin hayyamamu. Yoo audio firiidha kan barbaadan ta'e Google Chrome irra seentanii ni jira ka warra YouTube qopheesse audio sagalee qofa isin jechuu barbaadeeti. Sanitti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Google Chrome irra seentanii bakka karaa harka bitaatiin jiru audio kan jedhutu jira. Library audio keessa kan barbaadan gabbuuftanii kan isin bareeda achi keessa miiliyeenaan jira waan ta'eef sanitti fayyadamuu dandeessu. Sanii ala gonkuma viidiyoo namaa banattanii haga namni seenu irratti jettanii viidiyoo namaa muuziqaa banachuun gonkuma hin hayyamamu isin miidha copyright illee isinitti ta'uu danda'a jechuudha.
Inni biraa immoo tokko hedduminaan kan isin gaafattanii live akkamitti seenaadha. Live seenuudhaaf seerri YouTube jechuudha. Subscribe keessan yeroo gartee 1000 ol dabreedha. Yeroo xiqqoo isin guddate 1000 ol dabreedha jechuudha. Live seenuun dhugaadha. Nama gargaara. Garuu osoo subscribing keessan 1000 gahin karaa biraatiin applicationota garagaraa fayyadamtanii seenuu ni dandeessu. Tarii isin irratti beekan isin miidhus danda'a. Kanaafuu live haala sanii jechuudha. Subscribe 1000 ol dabre seentaniidha. Inni biraa tokko ammallee maalinni groupiidhaan ijaaramtanii fakkeenyaa fi live walii ilaaluu jechuudha. Wanni sun haga gartee watch time akka isin guutuuf yeroo dheeraa irra turtanii groupiidhaan ijaaramtanii san godhuu ni dandeessu. Garuu yeroo biraa video ni live dabarsaa jiru nama hagamtu isa laale namni isa laalutti jiru kun hagam isa hordofaa jira kan jedhu warri YouTube kun jechuudha nama shawwaduu danda'anii miti waan hundaayyuu ni beekan. YouTube mataa isaatu tolchaniiti nama biiliyoona ol keessummeessaa jiran mallaqa waliin hojjetaa jiran jechuudha. Kanaafuu waan ati gootu tokko tokkootitti ni beekan. Kompiitara keessatti siif ta'ee kompiitaratu si eega, kompiitaratu siif godha, kompiitaratu si qaba waan ta'eef shawwaduu hin dandeessu jechuudha. Kanaafuu video akkamtu ammoo waan bareeda mallaqa bareeda nama lakkaadha. Warra mallaqni warra gadhiifamee fi natti fakkaata. Videoon bareeda nama isaa fakkeenyaaf YouTube irratti videoon beeksisa dabalataa yookiin ammoo mallaqa hedduu nama lakkaahu kan jedhamu yoo daqiiqaa 8 fi daqiiqaa 8 ol ta'eedha. Daqiiqaa 8 fi 8 ol daqiiqaa 8 gadi yoo ta'e beeksisa haga warri irra gadhiisu yookiin beeksisa lama yookiin tokko jechuudha. Beeksisa tokko ala irratti gadhiifachuu hin dandeessu. Dhaabbataadha fakkeenyaaf amma wallistoonni sirbi daqiiqaa 4 haga daqiiqaa 7 yoo dheerate jechuudha. Kanaafuu mallaqa dabalataa hin qabu jechuudha. Fakkeenyaaf ka warra amma artistootaa kun jechuudha. Ka daqiiqaa 8 gahee yookiin ammoo achi ol ta'e mallaqa dabalataa beeksisa hedduu akka irratti bahu godhuun ni danda'ama waan ta'eef ammoo walumaa galatti viidiyoon mallaqa bareedaa nama lakkaahu yoo namni waan ati hojjettu san jaalatee guututti si laaleedha. Viidiyoon namni 10,000 laalee osoo fixin keessaa bahuurraa namni 3,000 viidiyoo san laalee xumuree yoo laalee si fixee irra wayyaadha. Amma namni hedduun fakkeenyaaf taabneela kijibaa fa'aa irra kaahee namni hooyi jedhee itti fiigee osoo fixin keessa bahami akki suni sirrii miti jechuudha. Mallaqa bareeda lakkaa'uudhaaf illee ni beeka warri fakkeenyaaf abduun daqiiqaa gam laale abaluu daqiiqaa gam laale kan jedhu hunda isaa takka takkatti harkaa qaban jechuudha. Kanammoo YouTube studio keessa seentanii ilaaluullee hin dandeessu jechuudha. Kanaafuu subscribe si godhee naa godhii kanarratti hin hundaa'inaa isiniin jechuufi har'aaf ni gaa jedheeti yaada. Keessattuu subscribe maatii si ta'e maatii naa ta'e waan jedhu san hin heddummeessinaa jechuudha. Subscribe qulqulluu namni video kee jaalatee ufiin subscribe si godhetu bareedaadha. Kanaafuu namni hedduminaan si ilaalu fakkeenyaaf amma video amma anillee yoo gadhiisu namni subscribe na godhe hundi na laalu beeki. Subscribe kiyya kan kijifaa ta'uu baatu iyyuu namni subscribe na godhe yoo 100 ta'e video tokko yoo gadhiise nama 10,000 laala, tokko yoo gadhiise 50,000 laala, tokko yoo gadhiise subscribe kiyya 100 ta'e 500 miliyoona illee na laaluu danda'a. Maali kuni akkaatuma namuu fakkeenyaaf video tokko yoo namni 5,000 laale maamila kiyya keessa nama 5,000 jaalate. Yoo namni 10,000 laale maamila kiyya keessa nama 10,000 jaalate. Akkasitti addaan qoodama malee guutuu namaan ta'u addunyaan guutuu miti jechuudha. Kanaafuu akkasitti viidiyoo bareeda irratti xiyyeeffadhaa. Subscribe biraa ka faayidaa isin hin qabne barbaaduurra viidiyoo bareeda subscribe isin harkisu yoo godhattan irra bareedaadha. Kaan yeroo biraa walitti deebina. Ani Abduu Mobile App irraa hanga qophii biraatii walitti deebinutti nagaan naa tura.